Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabichaa kun chaanala keessan Soofuma Raappiidha. Anis Mu'eedha. Egaa akkuma baratame har'as viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu akkamitti bilbila keessanitti fayyadamaatiin viidiyoo waraabuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Bilbila keessan irratti bilbiluma tokkoon jechuudha. Bilbila keessanitti fayyadamaatiin Feesbuukiitti, Iimootti, Telegiraamatti aappii kamittuu fayyadamaa bilbilaan waraabuu ni dandeessan jechuudha. Baakgiraawundii irratti waraabuu ni dandeessanii nama barbaadan jechuudha. Feesbuukiitti waan fayyadamtan fakkaatan yookaan Telegiraamatti wantoota adda addaatti fayyadamtan ta'a. Garuu wanta barbaadan tokko viidiyoodhaan waraabuu ni dandeessan. Kana jechuun akka iccitiitti wanta barbaadan tokko waraabuu ni dandeessanii. Kana qofa osoo hin ta'in yeroo keessanillee viidiyoo tokko waraabaa yoo jiraattan wantoota adda addaa namaa deebisuudhaaf baay'ee isin qarqara. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko waraabaa osoo jirtanii nama tokkoof ergaa tantamaa erguu barbaadan karaa meseenjeraatiin, feesbuukiitiin, iimootiin, karaa adda addaatiin jechuudha. Wanta kana yoo itti fayyadamtan isin qarqara jechuudha. Aappii ajaa'ibaati. Aappii tokkotti fayyadamtanii aappiin kun bilbila keessan irratti aappii barbaadanitti osoo fayyadamaa jirtanii baakgiraawundii irratti viidiyoo kamiyyuu waraabuu kan danda'udha. Akkuma iskiriin irratti argaartan bifa kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa akkuma asirratti argaartan jechuudha bilbila kan koo kanaan wanta kana waraabuu irratti argama haala kanaan jechuudha. Wanta barbaadan Feesbuukiitti, Iimootti fayyadamaa iskiriinii keessan irratti jechuudha. Garuu inni baakgiraawundii irratti viidiyoo barbaadan tokko isiniif waraaba jechuudha. Aappii ajaa'ibaati. Akkamitti akka itti fayyadamtan guutuu isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isin jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha akka mallee mallattoo notification yookaan bilbila san tuquudhaan ol irra godhaadha yeroo hunda viidiyoo angallakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa laayikii fi sheer gochuun dagatinaadha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota kan koo akkuma dura dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti aappiin kun kan isin qarqaaruuf baakgiraawundi irratti viidiyoo adda addaa waraabuudhaaf isin qarqaara. Sababni isaas baakgiraawundi irratti isin Feesbuukii, Telegiraama, Iimoo wantoota adda addaa irratti osoo fayyadamaa jirtanii baakgiraawundi irratti immoo inni viidiyoo waraabuudhaaf kan isin qarqaarudha. Inni kun akka nama sallaluutti yookaan akka nama to'achuutis ni qarqara. Sababni isaas namni tokko viidiyoo waraabaa hin jirtan jedhee osoo yaadu waraabuun ni danda'ama jechuudha viidiyoo san. Sababni isaas baakgiraawundi irratti waraabaa waan ta'eef. So akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessanii fi akkamitti isiniif waraabuu akka danda'u amma isinitti agarsiisa. Na hordofuun dagatinaadha. Duraan dursitanii aappii kana ni buufattan jechuudha. Sardi Ayi jedhama. Aappiin kun akkuma asirratti argartan Sardi Ayi isa jedhamu kana eessaa argattan aappii kana kan jiru boodarra isinitti agarsiisa. Amma immoo itti fayyadama isaa isinitti agarsiisu. Egaa aappii kana keessa Sardi Ayi aappii jedhamu kana keessa ni seentu. Ergasii immoo Go It kan jedhu kana kilik gootanii itti aansuudhaan Accept kan jedhu jira isa kilik gootan. Ergasii While Using isa app kan jedhu kana isa jalqaba irratti argamu kilik gootan. Irra deebiidhaan amas While Using isa app kan jedhu kana kilik gootan. Ergasii immoo Allow weettan. Egaa keessa yeroo seentan aappichi isa kana fakkaata jechuudha. Aappii kana asirratti wantoota sirreessuu qabdantu jira. Sitingii mallattoo sitingii kana keessa ni seentu. Yeroo beeksifni adda addaa isinitti dhufe X gochuudhaan keessa bahuun dagatinaadha. So sitingiiwwan kanneen sadeen sirreessuu ni dandeessanii. Inni jalqabaa kaameraadha. Kaameraa kan jedhu kana kilik gochuudhaan frontii fi baak kan jedhu jira. Baak jechuun dugda duubatti kan akka isiniif waraabu gochuudha. Amma fakkeenyaaf nama tokko isinii waraabdan baakitti fayyadamtan jechuudha. Frontiitti yoo fayyadamtan immoo kaameraa tokko gara keessanitti gargalchitanii ofii keessanii of waraabuudhaaf kan isin gargaarudha. Kanneen lamaan keessaa tokko ni filattanii an fakkeenyaaf yeroo baay'ee baakitti fayyadamuun ta'eef isa jalqabaarra godhaa ergasii okay godhaa jechuudha. Inni lammaffaa immoo viidiyoo resolution kan jedhudha. So inni kun immoo asirratti kilik gochuudhaan asirratti kwaalitiiwwan adda addaa jiran jechuudha. Isaan kanneen keessaa yeroo baay'ee rikoomandii kan isiniif godhu HD yookaan high quality 720 fayyadamuu qabdu. 720 kana filachuu dandeessanii garuu warroonni YouTube irratti TikTok irratti maal viidiyoo waraabuudhaaf itti fayyadamtan high quality yookaan 1080 isa jedhu kanarratti filachuu hin dagatinaadha. So kanneen lamaan keessaa tokko ni filattu jechuudha. Kun quality isaa dhumaa kun loodha baay'ee tokko dadhabaadha. Akkas jecha ni deema jechuudha. Qualityiiwwan kanneen lamaan keessaa tokko yoo filattan baay'ee miidhagaadha. Ergasii okay tan. Sitingii kanneen keessaa waan sirreessuu qabnu sirreessinee jirra. So amma immoo dhaggeeffattoota kan koo start isa jedhu kana ni kilik gootanii ergasii immoo viidiyoo waraabuu ni jalqabaa jechuudha. Ani immoo aappiiwwan adda addaatti fayyadamuu danda'a. Mee isinitti agarsiisu. Start isa jedhu kana kilik yoo godhe egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan aappicha waraabuu irratti argama. Ani immoo mee Feesbuukitti haa fayyadamu. Feesbuukitti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf Feesbuukii keessa seenee wantoota adda addaa ilaaluu ni danda'a jechuudha. Aappichi garuu baakgiraawundi irratti waraabaa jira jechuudha. Haala kanaan akka iccitiitti itti fayyadamuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf ani Feesbuukitti fayyadamaa jira. Isin kanneen biroottis fayyadamuu ni dandeessanii. Aappiiwwan hundatti fayyadamuu ni dandeessanii. Garuu inni baakgiraawundi irratti waraabaa jira. Akkuma iskiriin irratti argartan jechuudha. Amma isinitti agarsiisee jira. Bifa kanaan baakgiraawundi irratti waraabuu irratti argama. An garuu wanta adda addaa aappii barbaade Feesbuukii, Iimoo, Telegiraama kan barbaade itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Inni baakgiraawundiitti ni fayyadamaa jechuudha. Garuu akka iccitiitti itti fayyadamuu dandeessanii iccitiidhaan nama waraabuudhaaf isin gargaara. Garuu waan badaadhaaf akka itti fayyadamne aappiin kun baay'ee aappii dhibaadha waan ta'eef
So background irratti garuu wanta adda addaa hojjetaatiin akka itti fayyadamtan isin gargaara. Fakkeenyaaf kaameraadhaan wanta tokko waraabaatiin wantoota adda addaatti fayyadamu akkamitti akka dandeessan qofa isinitti agarsiisuudhaaf hin barbaade. So amma yeroo ani Facebook itti fayyadamu kana background irratti viidiyoo akkam akka waraabe amma immoo isinitti agarsiisu. Egaa dhaggeeffattoota koo duraan dursitanii background irratti isa waraabe kana ni dhaabdan jechuudha. Stop ni guutanii. Ergasii immoo save isinii godha jechuudha. Galaarii keessan keessatti galaarii keessan keessan seentu. Egaa akkuma asirratti argartan bifa kanaan jechuudha kaameraa kan isin waraabe asirratti argartan jedhee yaada. Isa kanaadha kan isin waraabe open gootanii. Egaa akkuma asirratti argartan yeroo Facebook fayyadamaa turetti jechuudha kan waraabe reediyoo kanaadha jechuudha kan waraabe argartanii reediyoodha kan waraabe jechuudha. Haala kanaan isinis wanta adda addaa waraabuu ni dandeessan jechuudha. Background irratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo appiiwwan adda addaatti fayyadamaatiin osoo hin beeksifne akka barbaadanitti appii kanatti fayyadamtanii wanta adda addaa waraabuu ni dandeessu jechuudha. Kun background irratti ta'a isin garuu wanta biraatti fayyadamuu dandeessan pilaatfoormii kamiyyuu akkaawuntii kamittuu fayyadamuu ni dandeessu Facebookitti, Imooti, Telegiraamatti kan barbaadanitti jechuudha. So bifa kanaan akkamitti viidiyoo waraabuu akka dandeessanitti agarsiisuu barbaadeeti. Aappii kana eessa arganna jechuu dandeessanii Telegiraama keessanii seentu. Ergasii bakka sarchi baarii Telegiraama keessanii kanarratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo akkuma iskiriinii irratti isiniif barreesse kana liinkii chaanaala Telegiraama konkooti barreessitan jechuudha. Aateettanii soofuma mari'atanii barreessitan jechuudha. Wal qabsiiftanii bifa kanaan barreessitan jechuudha. Iskiriinii keessan irratti soofuma raappeettanii isa haala kanaan barreessitan jechuudha. Iskiriinii irratti isiniif barreesseera bifa kanaan barreessitanii ergasii soofuma miidiyaa inni jedhu isa jalqaba sabskiraayibara 338 kan ofirraa qabu isa kana kilik gootanii bantanii. Kilik gootanii erga bantanii booda dhaggeeffattoota kan koo asirratti sardi kan jedhu jira. Isa kana asirratti kilik gochuudhaan daawunlood gochuu ni dandeessan. Bakka nama isinitti agarsiise kana already an daawunlood waan godhee fi asirratti kilik yoo gootan hanga 100tti laakkaa'ee gara bilbila keessanitti isinii buusa jechuudha. Aappii kana ergasii immoo install gootan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Akkuma asirratti argaa sardi kan jedhu kana install gootanii an kanaan dura install godhee bilbila kan koo irraa waan qabuuf rakkoo hin qabu jechuudha. Egaa yeroo hundayyuu aappiiwwan hundayyuu chaanaala Telegiraama kan kootii kanarra waan isiniif kaa'uuf asirraa argachuu ni dandeessanii haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo kan argatan aappii sardi kan jedhu kana. Egaa dhaggeeffattoota kan koo aappiin kun walumaa galatti kan isin gargaaruuf isin pilaatfoormiiwwan adda addaatti fayyadamaatiin background irratti viidiyoo waraabuudhaaf isin gargaara. Akka iccitiitti viidiyoo waraabuudhaaf baay'ee tokko kan isin gargaarudha. Aappiin kun itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni YouTube chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatanadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Maatiiwwan chaanalichaa like fi share gochuun dagatanadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.